Ashama daawwattoota keenya qophii of ilaalle keenya har'aa siniif qabannee dhiyaanneerra. Magaalaa Bishooftutti argamuudhaan jiraattota magaalaa Bishooftu waliin turtii taasisna. Gaafilee ajaa'ibaa ta'an qabannee dhiyaannee jirra. Isin haga xumura qophiitti bashannanaa bohaaraa gaafilee yaala mana keessan teessanii turtii gaarii akka nuuf taasistaniin isin affeera. Haga xumura qophiitti kan isin waliin turu ani Daraartuu Nagaashee gama ogummaa kaameraatiin Naatina Ilboonjaana waliin jira. Egaa nu duukaa bu'aa gaafilee yaalaa wal gaggaafadhaa bohaaraa bashannanaa nu waliin tura turtii gaarii. Haati Haadha Haadha Kee. Haati Haadha. Illa. Haati Haadha Haadha Kee. Haadha Keetif deebitee maal taati? Haati Haadha Haadha Kooti. Haadha Kooti. Haadha taati. Haadha taati. Keerra haadha taati jettee keessan deebitu. Haati Haadha Haadha Keeti Haadha Keetif maal taati? Akkoo taati natti fakkaata. Akkoo taati natti fakkaata. Akkoo taati? Kan natti fakkaata. Haati Haadha Haadha Kee Haadha Keetif maal taati? Akkoo taatiif kaa? Akkoo taatiif? Damatti? Habaabilee taatiif raa? Ani beekoo maal akka ta'e. Tukkusa kamanitti deebifatu? Akkoo natti fakkaata bakka. Akkoo taati kaa? Akkoo taati haadha kootoo taate? Akkoo taatiif kaata haadha kooti. Haati na deesse? Haati immoo na deesse? Haadha kootiif? Haadha taatiif kaa isheen immoo deebite. Ana deecheef immoo ana deeshee deecheef. Haati Haadha Kee Haadha Keetif maal taati? Haati ishii deecha haadha kooti moo? Haadhuma taati kaa deebisee maal taati? Haadhuma taatiif kaa? Haadhuma taati? Ani ila haadhuma taati jetteerta. Haati Haadha Kee Haadha Keetif haadhuma taati jechuudha. Kai. Haati haadha kootiif haadha koon deecheef haati ishii immoo haadhuma taatiif kaa waan baramaa taati. Keessa deebiin qabu. Haaraan qabu. Haati Haadha Kee Haadha Keedhaaf maal taati? Mucaasheen taa'aadha. Simiti. Haati Haadha Kee Haadha Keedhaaf. Haadhi haadha kootiif. Haadha Keedhaaf maal taati? Haati ishee haadha ishee taatiif. Haadha taati? Haati Haadha Kee Haadha Keedhaaf. Akkoo haadha taati. Haati haadha kootiif. Akkoo taati. Akkoo taati? Lakkii. Akkoo taatiif. Waan biraan taatu akkoodhuma taati. Haati Haadha Kee Haadha Keedhaaf maal taati? Haati haadha kiyyaaf. Haati haadha kiyyaa. Haati haadha kiyyaa anaaf. Siif osoo hin taane Haadha Keedhaaf maal taati? Haati haadha kiyyaa jechaadha. Mootii haadha taati. Haati Haadha Kee Haadha Keef deebitee maal taati? Deebitee Haadha Keef maal taati? ishiin kan taatu haadha kiyyaa haadha jechaadha kan haadha. Haadhaaf deebitee haadhuma taati? Haadhuma taate jechuudha. Haati haadha koo haadhaaf. Haati Haadha Kee Haadha Keef Haadha taati. Haati Haadha Kee Haadha Keedhaaf haadha taati Haati haadha kooti haadha tiyyaaf haadha taati. Haati Haadha Kee Haadha Keedhaaf Haadha koo taati. Akkoo kooti haadha tiyyaaf haadha. Haadha Keedhaaf maal taati? Haadha taati. Haadha kootiif haadha taati. Haati Haadha Kee Haadha Keedhaaf haadhuma taati jechuudha. Akkoo taati. Akkoo taati. Kamiree deebiin dura haadha jennee deebistee akkoo jettee kamiree deebisa? Akkoodha. Akkoo. Bulchiinsa sirna gadaa keessatti hoogganaa waraanaa maal jedhamee beekama? Bulchiinsa sirna gadaa keessatti hoogganaa waraanaa maal jedhamee beekama? Itti gaafatamaa. Itti gaafatamaa. Bulchiinsa sirna gadaa keessatti hoogganaa waraanaa maal jedhama? Abbaa Duulaa. Abbaa Duulaa isaanii aangoorra jiran immoo akkam? Sirna gadaa keessatti gaggeessaa waraanaa abbaa gadaa sirnicha keessatti maqaa waamama malee maqaa moggaasa nama dhuunfaa miti. Kanaafuu deebisa? Abbaa Duulaa.
Dura bu'aadha. Dura bu'aa. Abbaa irree? Abbaa irree. Foollee. Foollee. Bulchiinsa sirna gadaa keessatti hoogganaan waraanaa maal jedhamee beekama? Sirna gadaa. Bulchiinsa sirna gadaa keessatti hoogganaan waraanaa maal jedhamee beekama? Irreecha. Irreecha. Goonni Oromoo kan garaadhaan nu baatee garaatti deebifanne jedhee waraqaa alanfatee liqimse eenyudha? Naan dhufne. Eenyu akka ta'e baruu hin dandeenye? Hin dandeenye. Guutuma. Jawaar Mahammadidha. Ta'inna. Goonni Oromoo kan garaadhaan nu baatee garaatti deebifanne jedhee waraqaa alanfatee liqimse eenyudha? Hacaaluu. 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 Leellisaa. Artistii Hacaaluu jedhama. Hacaaluu. Hacaaluu Hundeessaa. Kan garaadhaan nu baate garaatti deebifanne jedhee waraqaa alanfatee liqimse eenyudha? Hajji Adamsaaddu. Hajji Adamsaaddu. Kan lubbuun nu biraa baraarame Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluu Hundeessaati gootni waraqaa harka diinaa galuuf jedhee alanfatee nyaatee liqimsee kan garaadhaan nu baate garaatti deebifanne kan jedha. Hacaaluu Hundeessaa natti fakkaata kan man beeku jechuudha. Hacaaluu Hundeessaa akka keessa. Akka kootitti. Hayyee tole. Namoota baay'ee waan hin beekneef akka hin beekutti Hacaaluu Hundeessaa biyyaa fedhee kaffalmate biyyaa fedhee wanta baay'ee kan ta'e waan ta'eef amma du'a isaan eegalee waan ta'eef isa hidhee tayyaadha. Fatee liqimse gaa numa bira jira numatu liqimse deebise. Maaliifi waa baay'ee obsinee bira dabarree nu bira liqimsanii ta'e jecha. Kanaafuu gootni kan garaadhaan nu baate garaatti deebifanne jedhee waraqaa alanfatee liqimse sun eenyudha ree? Numa jechuudha. Numa jechuudhaa fi maaliif inni gaa garaatti liqimse hundumaa sirreessee laalee bulchee wanni itti gaafatamu wanti deebisuuf numa bira jira jechaadha. Kanaafuu uummatuma kana jechuudha ree naaf numa jechuudha. Numa jechuudha. Waraqaa alanfatee liqimse uummatuma. Laffatee numa. Goonni Oromoo kan garaadhaan nu baate garaatti deebifanne jedhee waraqaa nyaatee liqimse eenyudha? Abbaa liqimseetu akkas jedha. Waraqaa nyaatee kan liqimse. Kan garaadhaan nu baate garaatti deebifanne jedhee waraqaa nyaatee kan liqimse goonni Oromoo maqaan isaa eenyudha? Ani beeku. Ani beeku. Adamsaaddu. Hayya Adamsaaddu. Shakkaa jirta natti fakkaate mee mirkaneeffadhu. Isuma tilmaama kodhaan isuma natti fakkaata eenyatti waan dubbisite Hajji Adamsaaddu. Amboo kara galgalaa lafa gaggaragalaa jedhan. Waqtii kam keessa yookaan ji'a kam keessa amboo kan lafti gaggaragalu? Amboo kan garagalu lafti moo? Amboo kara galgalaa lafa gaggaragalaa jedhan. Waqtii kam keessadha kan amboo lafti gaggaragalu yookaan ji'a kam keessadha? Fulbaana? Fulbaana keessadha? Fulbaana keessa garagala. Fulbaana keessa amboo lafti gaggaragalaa jechuudha. Ji'a Amajji. Ji'a Amajjii keessa jechuudha kan amboo lafti gaggaragalu. Waxabajji. Waxabajjii keessa yeroo kan nagaadha yeroo ji'a waxabajjii garuu amboo keessa lafti gaggaragalaa jechuudha. Sirbamaa jechuudha. Ji'atti bokkaan baay'ee yendisee yeroo ji'a waqtii gannaa jechuudha. Naannoo waqtii gannaa keessa amboo lafni hin gaggaragalaa jechuudha. Keedama. Gaggalagalu isaatu hin taane bifa yeedalootiin hin dhageeffamne. Gaggalagalu isaatu hin yaadatamne. Lafni amboo keessa gaggaragalu hin jiru. Waqtii kana hin dhageeffanne nageenya. Waqtii gannaa natti fakkaatu waqtii gannaa fakkaatu. Ganna amboo lafti hin gaggaragalaa jechuudha. Akkasitti fakkaatee Waqtii gannaa keessa lafni amboo hin gaggaragalaa jechuudha. akka yaadu akkasitti fakkaata yaadni kee akkasitti. Amboo yeroo waqtii miti
lafti gaggaragala jechuun isaa yeroo hundumaa sila namni achirratti baay'atuu fi yeroo tokko yeroo lola minaaminas hundumti sila baay'ee loluu fidhachaadha walii galechaadha achi keessatti. Waan namni achitti baay'atuuf jedhani malee lafni gaggaragalu hin jiru jechuudha. Namnis immoo yoo bahu tokkummaadhaan baha achitti sila ta'eef jechaadha. Malee lafni garagalu. Lafti garagala jechuudha. Lafti immoo akkamiin garagala? Lafti garagala jedhamuun isaa jechaadha. Namni baay'inaan baaka waliin qoodu tokkummaadhaan bahee sila loluuf amboo garagalgala deebi'ee immoo galgala hundumtu yeroo okii bahu daandiirra namni guutuudhuma yaa sila ta'eef jechaadha. Kanaaf kanarraa ka'ee amboo garagalgala lafa gaggaragala jedhani malee wanti garagalu hin jiru jechuudha. Gaggaragalu amboo keessatti jechaadha. Ayyee galatoomii amboo garagalgala lafatu gaggaragala. Gaggaragala. Waqtii kam keessa yookaan ji'a kam keessa kan lafti gaggaragalu? Lafti kan garagalu idaariidha moo maal jettan? Idaarii keessa. Hin dafa hin muddama hin galgala. Mooyyuu ganamas daftee kaatee galgalli samma dafee deebi'uudhaaf hin muddama hin gaggaragala bakka sirriidha kan. Amboo keessa kan lafti gaggaragalu idaarii jettani? Idaariidha. Waqtii kam keessa? Waqtii kam keessa yookiin ji'a kam keessa kan amboo galgala kan lafti gaggaragalu? Ganna keessa? Waqtii gannaa keessa. Daawwattoota keenya of ilaaleen ammallee akkuma tuffattiidha kan inni jiru gaafilee bashannansiisoo fi barsiisoo ta'an akkasumas deebii bu'uursoo ta'an hedduutu dudduubarra jira. Ammas haga xumura qophii keenyaatti eessayyuu hin deeminaa gaafilee yaaluu hin dagatinaa ammas nu duukaa bu'aa turtii gaarii. Seenaa Oromoo keessatti Hayilee Fidaa maaliidhaan yaadatama? Hayilee Fidaa? I don't know, no yaadadhu. Seenaa Hayilee Fidaa dubbisteen beektu yookiin yeroo jedhamu dhageesseen beektu? Lakki dhageen beeku garuu baay'ee kitaabota akkasii dubbiseen beeku xiqqoo irraanfadheen jira bara. Garuu dubbisuu qabdure kitaaba seenaa Hayilee Fidaa seenaa Oromoo keessatti nama hin dagatamnedha. Kanaaf Hayilee Fidaa eenyu jettee yaaddati? Inni akka hojisaatti artistiidha. Hayilee Fidaa artistiidha. Kanaafuu artiidhaan yaadatama jechuudha seenaa Oromoo keessatti. Garuu gootummaa seenaa Oromoo keessatti hoogganaati hordofaa ture. Wantoota heddummoo dabarseera. Aadaa duudhaa Oromoo baay'ee hordofaa ture. Yeroo xiqqoo ishee moo wanti irraanfadheen jira. Artistiidha jettee turte. Kanaafuu artiidhaan yaadatama jechuudha. Akka goota keedha yaada. Hayilee Fidaa. Hayilee Fidaa nama barumsaan sadarkaa gaarii irra ga'e bara sirna dargii jedhamu keessatti sadarkaa gaarii irra ga'ee fi xiqqoo ishee maalummaa Oromoof nama qabsaa'e natti fakkaata. Maalummaa Oromoof nama qabsaa'e akkam qabsoos akkamii qabsoo hedduutu jira dirree waraanaatti moo akkam? Dirree waraanaatti tun taane naannoo kiiloo 4 jedhamu sanatti naannoo sana nama ture natti fakkaata akka seenaa isaa xiqqoo dubbisee yookiin kan hubadhetti. Akka yaadattutti. Akka yaadattutti. Kun nama naannoo 4 kiilootti falmataa turedha jechuudha Hayilee Fidaa. Naannoo 4 kiilootti nama falmataa ture. Hayileen akkuma beeknu Hayilee Gabrasillaaseen atileetidha. Hayilee Fidaa maaliidhaan yaadatama seenaa Oromoo keessatti? Goota ta'uu danda'a. Goota akkamii kan waraanarraa moo maali? Kan waraana natti fakkaata. Kan waraana irratti hirmaate sitti fakkaata. Hayilee Fidaa seenaa Oromoo keessatti kaanu kan yaannu yeroo ammaa kana yeroo irra jirru kana waliigallee ati obboleetti kiyya inni obboleessa kiyya warra lallaaraa bira nama rakkachaa jiru bira dabar yeroo ammaa kana amma akkatti namni rakkachaa jiru bakka baay'ee uumaan hubamaa jiru wal bari'annee wal hubannee wajjin laaluun nurra jira. Kanaaf Hayilee Fidaa maaliidhaan yaadatama jettu? Fidaaf maaltu yaala isaa gaa numatu yaalee wanna san sirreessuu danda'a. Hayilee Fidaa maaliidhaan yaadataman jedhe seenaa Oromoo keessatti? Seenaa Oromoo keessatti isinii yaadatama.
Nuyi yaadatamaa jechuudha. Saayee tol. Seenaa Oromoo keessatti Hayilee Fiidaa maaliidhaan yaadatama? Seenaa Oromoo keessatti Hayilee Fiidaa maaliidhaan yaadatama? Naannoo fune. Dhageessanii beektanii maqaa isaa? Hayilee Fiidaa amma dhagee beeka garuu wanni itti yaadatamu qoran. Maalaan akkan seenaa akkamii akkan hojjete isin hin beektanii? Hayilee Fiidaa Ruwacii fiigaa. Isa biyya keessatti fiigee natti fakkaata. Biyya keessatti kan fiigicha fiige jechuudha. Fiigicha fiigee natti fakkaata. Kanaafuu fiigichaa yaadatamaa jechuudha Hayilee Fiidaa seenaa Oromoo keessatti. Biyyeen sirriidha. Hayilee Fiidaa maaliidhaan yaadatama? Seenaa Oromoo keessatti Hayilee Fiidaa maaliidhaan yaadatama? Hayilee Fidaa. Hayilee Fidaa Hayilee maal harka babbaraatu mirti garuu. Na harka babbaraa jirti gaafa. Sirkaa babbade moo yeroo muraasa akka sirkaa babbada garuu. Asitti as furaa maraan ta'uu malee haala sirriitti. Sirkaan babbadiiniti Hayilee Fidaa maaliidhaan yaadatama jettee yaadda? Na harka babbaraa jirti maalitti micina. Maatiin sarmiiniif yeroo sirkaa baduuf jedhu. Maalan biifatu gizee lafaatii sirriitti na arfeetu amma nama sirriitti na harka babbaraa jirti. Hayilee Fidaa. Hayilee Fidaa qubee afaan Oromoo warra kataman keessatti sin jira. Deebi'ees immoo seera Maccaaf Tuulamaa keessa sin jira jechaadha. Kanaafuu seenaan kanaan isa yaadataa Qabsaa fi nama Oromoo faarsaa guddaa kaffaledha sin. Hibboo bakka. Adii dhala gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Maaliidha deebisa? Adii dhala gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Adii dhala gurraacha guddifata. Hindaaqqoo miti silaa maalni? Hindaaqqoo miti. Eeledha. Biddeena ta'uu danda'a. Maalan beekaa? Adii dhala gurraacha guddifata. Adii dhala gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Hibboo. Hibibu. Adii dhala gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Adii dhala? Adii dhala gurraacha hoosisa diimaa guddifata. Ani kanan beeku. Amma kana guddifatu kanan beekudha. Adii dhala? Gurraacha hoosisa. Nama ta'inna? Akkamitti namni adii dhalee adii sana hoosisu? Jechuun ijoolleen xiqqummaatti waan bifni ishee baay'inaan aduu waliin hin arginiif adii ta'uu dandeessu jechuudha xiqqummaatti. Xiqqummaatti adii turte jechuudha. Akkasumatti bakka ijoollee baay'ee gaafa maru akkan warri hin argee jechuudha. Ofiin agarree wanti isa warri hin argee akkas. Nama jettee yaadda. Nama dee yaada. Bakka. Adii dhala gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Adii dhala? Adii dhala gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Lukkuu dhalas. Lukkuu hin hojjetu garuu. Diimaa dhala? Lakki adii dhala gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Adii dhala diimaa. Lakki ammas adii dhala gurraacha hoosisa diimaa guddifata. Adii dhala diimaa hoosisa gurraacha guddifata. Maari guddifa. Sirkaa bade miti? Adii dhala. Sirkaa bade. Baay'ee tokko babbadaara malee. Adii dhala diimaa dhala diimaa adii dhala. Gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Diimaa guddifata. Adii dhala diimaa. Nama kana qabu kun maali? Abbus. Garuu haalluchi isaa garuu naaf galee ragaa deebisaati malee. Haalluchi isaa dirree baay'ee sirriitti. Nuuni immoo diimaa adii gurraacha kamitti irraanfatta garuu? Anuus san ayyuu Oromoo na fakkaate garuu kisti akkam? Yaani kaameyaati. Ayyuu Oromooti. Diimaa dhalee? Adii dhala. Gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Diimaa guddifata. Ayyuudha garuu maqaa isaatiin harka badaara malee. Halluu isaa hunduu naa galeera garuu gaafisa. Deebisaa guddifannaa santu naa harka badaara.
Hibbo. Hibbak. Adii dhala. Gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Maali? Qaaraa kan mimmixa. Kanallee deebifatteertaa. Hibbo. Hibbak. Adii dhala. Gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Maalidha? Qaaraa. Qaaraadhaa jechuudha. Hibboo. Hibboo maal jechuudha? Isas baay'ee Hibboon isin gaafadha. Ani hibboon jedhaa isin immoo hibba kanaan jettanii deebii hibboo. Hibbak. Adii dhala. Gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Maalidha? Jabanaadha. Jabanaadha. Deebisaa jabanaadha jechuudha. Hibboo. Hibbak. Adii dhala. Gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Maalidha? Adii dhala. Gaaffii irra deebime. Adii dhala. Gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Rooba. Akkamitti rooba? Bokkaan akkamitti? Adii dhala. Rooba Adii dhala. Gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Diimaan akkamitti dhufa roobarra? Adii rooba. Ibidda boba'u. Mee tokko. Rooba. Yommuu roobu adiidha. Isaan booddee immoo yommuu waaqa gubbaarratti immoo gurraacha ta'e gaddeebii adii ta'e bu'aa jechuudha. Kanaafuu rooba jechuudhaan. Deebii biraa isin gaaffii dabalimee maayyuu na ifanaa ta'uu dide. Adii dhala. Gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Ibidda. Ibidda jechuudha. Deebisaa garuu barbaree yookaan qaara. Barbaree. Deebisa jalqabaarraa kana haati haadha haadha keedhaaf deebitee akkoo taati jechuudha. Amma si Dogoggorri kee al sadii waamuu dhabuu keedha. Siwaameeraani. Bulchiinsa nagadaa abbaa duulaatu deebistee jirta. Goota Oromoo immoo Hajii Adamsaadoo deebistee jirta. Amboo kara galgalaa akkuma atu jettee walleeffitti fayyadamanii. Malee anis yeroo gaggaragaluu nagarree. Adii dhala. Gurraacha guddifataan immoo deebisaa barbareedha jechuudha. Jalqaba abaaboo adii baasa. Deebi'ee barbareen suniin gurraacha qaaransa. Deebi'ee sana booda immoo diimaa ta'eetu isa xumuraarratti deemaa jechuudha. Galatoomesh. Ulfaadha galatooma oolmaa Garuuf wajjumaana hojii keenya wajjiniin waan tokko fudhadhaa galaati gara galgala nu eebbiftanii nu laalaa achumaan immoo fudhadhaa deemaa. Sinjaala daaboo. Yoo daachuu. Nagaan nu galaa. daawwattoota keenya of ilaallee har'aaf isiniif qabanne asumarratti goolamnee jirra. Egaa turtiin waliin taasistanitti akka bashannantaan akka barnoota gaarii irraa argattan abdii guddaa qabna. Egaa dhaloonni kun dhaloota seenaa beeku seenaa barsiisu nu haa taasisu jecha qophii keenya har'aaf qabanne asumarratti goolamneerra. Kan isin waliin ture ani Daraartuu Nagaashi gama ogummaa kaameraatiin Naatinaa Elboonjaa na waliin ture. Qophiileen F5 biroo hafan itti fufu ana waliin nagaatti.